Radio Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangataa, waaqa sagaltaman galmaa, waaqa sargan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqaayyoo, barri nagaa ta'u, bariin nagaa ta'u, galgalli nagaa ta'u, ganamni nagaa ta'u, handuula mirgaan haa galu. Har'a adoolessa 12 bara 2018 guyyaa kamisaati. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Oromiyaa keessaaf Oromiyaan ala jirtanii nagaan keenya kabajaa raadiyoo Simbirtuu irraa sinaa ga'u. Guyyaa kamisaa moo kadarbu kun qophii Simbirtuuti. Qophii keenya irraa kana keessatti waan lama qabna. Dursa beeksisa tokko sin dhageessifnaa itti aanee qophii imalaatti dhiyaata jechuudha. Beeksifni kunis haa ta'u qophiin imalaas maalirratti akka xiyyeeffatan booda walumitti deebina. Oduu waan hin qabaanneef dhiifama sin gaafannaa sirba kanaan gara isa jalqabaatti dabarrame. Nu waliin tura. Shagagiti yeruncana farsi Lafaan hatawi Nadim buri martu Dangalasi Ayaturi lafaan takaruncha dangalasi Yuwaribu hayani hakani nagadisi Shagwadime Shagagiti yeruncana farsi Lafaan hatawi Nadim buri martu Dangalasi Ayaturi lafaan takaruncha dangalasi Yuwaribu hayani hakani nagadisi Wakara mulatayo Fadafar motikaraay Achitina kotu kulle Walki dobra dardara Inakatari shakoye Dubra kayo mihakai Warahiyan nakindili Silagati tindukan Sodatunan dubalili Atuman noktapesi Ega aporra sambodan Ula behi dagachisi Ayamin napabona Shalina ranu tabarkun Soratin srati kabirki Khalajin hayati Shagwadine Shagagiti yanuncana farsi Lafaan hatawi Nadim buri martu Dangalasi Ayaturi lafaan takaruncha dangalasi Narraan baane turattu jabbiyoon bakkarati Shagwadime Shagagiti yanuncana farsi Lafaan hatawi Nadim buri martu Dangalasi Ayaturi lafaan takaruncha dangalasi Narraan baane turattu jabbiyoon bakkarati Oromiyaatiin ala biyya ambaatti waqtiin kun waqtii bonaati. Bona kana keessatti immoo hawaasni Oromoo biyya alaa jiran qophii adda addaa qopheeffatu. Akka bashannanaattis haa ta'u akka walitti dhufanii waliin dabarsanitti. Hawaasni Oromoo biyya Awurooppaa jiraatullee kana keessaa tokkodha jechuudha. Bona kana kan qopheeffatan qabnaa jedhu. Kutaaleen abaa'oo sadan keessattuu kutaan giddugala Awurooppaa, kutaa UK fi kutaan Iskaandinaviyaa gamtaadhaan waan qabnaa jedhu. Maal qabu laata? Yoo midhaa'oo eessatti ka jedhuuf nama nutti himuu qabna sararraa. Meenan bilbila. Halloo Caal. Nageenyi badhaa. Nageenyi badhaa akkamati. Fayyumaa. Fayyaa galata. Akkuma biyya alaa kana keessatti bona kana barame kutaaleen abaa'oo sadan biyya Awurooppaa jirtanis waa qabnaa jettan bona kana. Maal qabdu? Bareeda galatoomi warri raadiyoo Simbirtuu waan kana nu gaafachuu keetii fi
karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin akkasumas masaareetti adda addaa irratti maxxansinee beeksisaa turreerra qophiin kun maal akka fakkaatu. Bara kana egaa kutaan Iskaandinaaviyaa itti gaafatamummaa fudhatee kutaa Iskaandinaaviyaa keessatti immoo konyaan Swiidin magaalaa Stookholmitti qophii kana qopheessu fuulduree hundumaa bitatee jira. Korri kun maqaan isaa kora gamtaa miseensota abbaa kutaalee Awurooppaati. Guyyaa lamaaf geggeeffamaa. Guyyaan dura kan miseensota bilisummaa Oromoo kutaalee hunda keessa baba'an wajjiniin waan adda addaa irratti marii fi gabaasa adda addaaf dhiyaataa. Guyyaa kana Jaaldaawud Ibsaa hayyuu dureen abaa'oo yookiin immoo miseensi gumii shanee abaa'oo ibsanuuf laatu haala yeroo irratti waan amma abaa'oon irra jiru waboon maaliif akka jiru akkasumas immoo gaafilee miseensota irraa dhiyaataniif illee deebii ni laatu. Gama biraatiin immoo duula qabsoo bilisummaa Oromoo fi abaa'oo irratti deemaa jiruu fi afaan faajjii siyaasa dura dhaabbachuu irratti maaltu godhamuu qabaa maali kan deemaa jiru dantaan saba keenyaa akka garan dabarfamne maaltu godhamuu qabaa kan jedhu haala adda addaa irratti mariin ni jira. Akkasumas immoo diinagdee fi hojii qabsoo jijjiirama siyaasa gaanfa Afrikaa keessatti deemaa jiru waliin barbaachisummaan jaarmiyaa jabaadhaa maal akka ta'e kunis guyyaa kana marii guddaa duratti deema. Gabaasni kutaalee akkasumas konyaalee adda addaa irraa dhiyaachuuf jira. Guyyaa lammeessoo irratti egaa marii hawaasa wajjin kan godhamu irra caalatti guyyaa kanatti xiyyeeffannoon keenya hawaasni keenya maal jechaa jira, maal yaada, haala deemaa jiru akkamitti hubachaa jira, qabsoon saba keenya garamitti deemaa jira, jijjiiramni siyaasaa akka Itoophiyaatti akkasuma gaanfa Afrikaa keessatti dhalachaa jiru kuni maal fakkaata kan jedhu bakka buutota hawaasaati irraallee yaada isaanii nuuf ibsu. Akkasumas guyyaa kana Jaaldaawud ibsa bal'aa hawaasa wajjin marii guddaa godhaa haala woboon itti jiru sochii woboo lixaa bahaa kaabaa kibbaa giddu galeessaa akkasumas haala jaarmiyaan keenya yeroo ammaatti irra jiruu fi keessumaa yeroo darbee haala ittiin adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo gaggeessu irratti muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy wajjin marii taasisuu isaanii dhageenyarra kanarratti illee ibsa bal'aa akka isaan godhan eegna. Akkasuma walwaallummaa siyaasatii afaan faajjii siyaasaa deemaa jiru ifatti karaa ogeeyyiitiin xiinxala guddaa fi seminaaratu dhiyaata. Hariiroo hawaasa Oromoo fi jaarmiyaalee siyaasa Oromoo akkasumas danqaalee hawaasni Oromoo keessatti argaman illee warra nu dhiyeessu jiru. Egaa walumaa galatti qophiin kun qophii baay'ee bal'aa fi hawaasa keenya wal argine waamicha hawaasa keenyaa kutaalee Awurooppaa guutuu godina Awurooppaa keessa jiran hundaaf affeerreerraa. Qophii kana dabaaluuf immoo artistoonni keenya bebbeekamoo fi jaallatamoon kan akka artist Ilfinesh Qannoo, Tobaa Marfoo, Hirphaa Gaanfuree, Daangaa Haile Yesuus Qananii, Hawwiyaa Haile Yesuus Qananii fi kanneen biroos irratti hirmaatanii qophii kana nu dabaaluuf jiru. Walumaa galatti dasuu kana fakkaata sagantaaleen keenya guyyaa kana lamaan ta'a. Yoomidha guyyaan isaa fi eessoon illee jiru. Guyyaan isaa adoolessa 27 fi 28 ta'a. Adoolessa 27 kan miseensotaati godina guutuu Awurooppaa irraa kan dhufan jechuudha. Guyyaa kana tarii namni dhaga'u yoo barbaadan iddoon walgahiidha. OBM Huset Kommunaal Beeken 26 14 16 Kudingees jedha. Kunelboonaa Nooshboorii jedhamu qabatanii wanni seentiraal irraa jechuudha. Bakka boordiif yoo bu'anii bilbilaan nu gaafatanii nuti isaan akeekuu hin dandeenya yoollee jalaa badee boordii kana yoo gahanii nu bilbiluu danda'u jechuudha. Achuma dhiyoodha baay'ee. Kan guyyaa lammaffaa immoo kan gaafa 28 kan hawaasa bal'aati. Guyyaan kun waan hundumaa qopheessineerra jila guddaadha jilli kun. Bakki itti qophaa'u ammas egaa kan duraaf kanan jedhe magaalaa Stookholmii keessatti kan qophaa'u ammas akkasuma magaalaa guddoo Iskaandinaaviyaa Stookholmii bakka Husby Treef Edward Greeks Gongen 16 Shiistadha. Tuunelboonaan yookiin immoo karaan daandii baaburaa jechuudha lafa jalaa. Giddu galeessa seentiraaliirraa yoo ka'an tuunelboona akka haala jedhu qabatanii sammootti Husbiitti irraa bu'u jechuudha. Egaa kana fakkaata egaa qophiin kun. Egaa dhaamsi keenya yeroon kun yeroo akkaan murteessituu fi yeroo daandii qaxxaamuraa irra jirrudha. Qabsoon keenya garamitti deemaa jira kan jedhu keessumaa miseensota qofa osoo hin taane hawaasni Oromoo gahee isaa ba'achaa ture biyyoota alaa kana keessatti
karaa adda addaatiin dhaaba kana wajjin akka gargaaraa tureera. Ammas dhufee maalirra jirtu jechuu qaba. Maalirra jirra jechuu qaba. Yaada adda addaa qabaatanis yaada adda addaa hordofanis dhufanii akka irratti hirmaatanii fi qophii kana wajjin dirqama keenya baanu egeree keenya wajjin mari'annu nuti koreen qopheessitu qophii kana waamicha goonaa fi namni halaala taa'ee haala jiru hubachuun rakkisaa ta'a. Dhufee garuu keessumaa adeemsi dhaabaa maaliif akka jiru yoo hubatan yoo keessatti hirmaatan waamicha goonaa fi kanaaf hundumtuu koottaa hirmaata. Guyyaa kana affeerraan adda addaas jira, affeerraan nyaataa jira, dhugaatiin jira, waan hundumtuu dubbachuuti qophii baay'ee bareedaadha. Kanaaf namni waan adda addaa dhiyaatu jiru. Kan biraa keessummoonni keenya iddoo adda addaarra dhufan karaa hawaasa isaan dhufanii miseensonni nu qunnamanii haala aanjessuu fi dandeenya. Iddoo bultii, iddoo maarree waan akkasii kana hundumaa yoo nu qunnaman hoteela qabachuu barbaadanis yoo ta'e hoteela gatii salphaa akka barbaadan dursanii yoo nu qunnaman baay'ee bareeda jenna. Kun qophii bareedaa seena qabeessa. Yeroon kunis yeroo qabsoon keenya gara xumuraa gahaa jira. Garuu gara xumuraa kanatti bifa nuti barbaadu guddaa fi baay'ee ofeeggannoodhaan deemu nu barbaachisa kanarratti. Kanaaf qopheessinee egaa dhufanii akka irratti mari'atanii irratti argaman abdii qabnaa jenna. Koree qindeessituu kora kanaa keessaa obbo Caalaa Haayiluu guddaa galatoomii obbo Caalaa fayyaatti ulfaadha. Innis ulfaadhaa si birtuun. Keenyatti dabsanii dhungaame miteeranii inni keera gaafayyoo afaan ofiitti barsiisanii maqaa duudharraatti jijjiiranii ijaarii jabeeffatu ijoolleen gubbaarra kan teenyetti galmatu lama ol ilaalanii osummaan si jaaladhu duullee yartuu naman geenyetti siin kennuu of duuban ilaalanii. Lepisu kikanja maatu gana mabatu kanyi wara bebeti makatu rabaleli subadatu karuba sagodi kolfiganiji uji wakarangatu bareda oromo tati afanda gatuti ganormantatu magala mudi lepisu kikanja maatu gana mabatu kanyi wara bebeti makatu rabaleli subadatu karuba sagodi kolfiganiji uji wakarangatu bareda oromo tati afanda gatuti ganormantatu Shamba goni komu shamba godiri pesarangarata bareda rabbinaaf kenne badaasa obseti ya obsentu bani jubi oneti ya tandeti mormata sirarra badakameti Moti moto ta durba dabu dawatu gurba moti moto ta durba dabu dawatu gurba moti moto ta durba karala pena kakabi moti moto ta durba gorora kenna rakabi moti moto ta durba simalele lisugide moti moto ta durba jalala ketuna fide moti moto ta durba dabu dawatu gurba moti moto ta durba dabu dawatu gurba moti moto ta durba dabu dawatu gurba. Abdii bilisummaa Oromoo gaachana egeree Oromiyaatti kan jedhamee abdatamu Oromoon hunduu kan hawwiidhaan isa eegu tokkichi waraana bilisummaa Oromoo waboodha. Waboon keessattuu akka addaatti bara kana gama dhiyaatiin gama kibbaan akka jabaatee jirutu dubbatama. Hawaasa biraas deeggarsa akka qabu. Kun immoo qaamota mootummaa bulchina jedhan biratti mataa dhukkubbii uumee wayita isaan sabaa himaalee hawaasaa fi televizyiiniidhaan gadi bahanii goolessituudha. Meeshaa waraanaa fi maallaqa TPLF irraatii fudhatee akkasuma jeeqaa jira jedhanii waggaa dubbatan dhagaamaa jira qaamonni mootummaa biyya bulchan jechuudha. Gama biraan immoo humni isaa fi aayinaan waraanni itti leenjifamee bahu garmalee cimaa jiraachuutu dubbatama gama bilisummaa Oromootiin. Akka addaatti ammas dhiyeenyuma kana waraanni bilisummaa Oromoo jajjabee darbe kana keessa leenjifameera. Jajjabee leenjifaman keessa mooraa sanatti argamne kan dubbisneerru qabna. Qophiin imala har'aa kanarratti xiyyeeffata. Sirba gabaabduu kanaa booda dhiyaatetti aanee.
qophii simbirtuuraati. Qophii malaarratti har'aa bakka dirree waraana bilisummaa Oromoo wabootti argameen waraana bilisummaa Oromoo naman dubbisu wal duraa duubaan dhiyeessa. Amma jalqaba waraana miseensa waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii keessatti kan argeessanii dubbisa. Shamarran lama waboota na bira jiru. Mooraa waraana bilisummaa Oromoo keessatti jechuudha. Maqaa isaanii fi maaliif waboota akka dabalamuu barbaadan akka filatan nutti himu. Eenyu jedhu siin? Obseenaan jedhani Obsee Tolaan jedhama. Miseensa wabooti. Atoo? Anillee maqaan kiyya Saartuudha. Waraana bilisummaa Oromoo miseensa wabooti. Miseensa wabooti. Maaliif wabootti dabalamte Saartu? Hayyee gaanii akkuma beekamu hacuuccaan Habashaa wayyaaneen uummata Oromoo irratti yookaan obboleeyyan keenya irratti dhiigni isaanii akka bishaanii guyyaa guyyaan dhangala'u kanaaf kanattu garaa koona dhukkubee kanaaf wabootti dabalamee. Anillee kan inni gara wabootti dabalamuudhaaf yaalii godhe yookiin tattaafadhee gara wabootti dhufeef ajjeefamuu ilmaan Oromoo guyyaa guyyaadhaan du'aan rasaasaan wantoota garaagaraatiin miidhaa ilmaan Oromoo irra gahan keessa koo naquuqee boqonnaa waan na dhorkeef gara wabootti dabalamee lolee diina kana ilmaan Oromoo irraa kaasee Oromiyaa wala boomsuuf yookiin Oromiyaa wala babaasuudhaaf kanaaf gara wabootti kanan dabalameef. Ammoo qophooftanii kana gochuudhaaf leenjii waraanaa gahaa hanga meeshaa gurguddaa qabatanii loluutti lolchisiisuu irratti illee shamarran Oromoo gootadha. Siyaasaan illee sammuun qaramuu onnee cimsachuu illee isa yaaddan gochuudhaaf leenjii gahaa argataniitu. Heeyyee leenjii gahaa leenjii bareedaa irra jirra. Nuun durattis immoo warreen leenji'anii meeshaa gurguddaa illee dhukaasuudhaaf qophii irra jiran jiru. Nutis immoo kan hir'ate yookiin kan hirra hin geenye gara fuulduraattis itti guuttachuudhaaf kana taasisuudhaaf immoo qophiidha nuti illee. Eeyyaan akkuma isin jette nu illee itti qophoofnee jirra. Shamarran keenya akka beekamu baay'ee goota. Shamarran Oromoo ni beekama akka goota ta'anii kanaaf nu xumurannee irraa isaaf immoo itti guutuudhaaf. Gammoojjii bulanii bosona keessa darbanii waraana leenjifamuun ulfaata warra jedhanii sodaatan jiru. Maal jettu isaanii? Lakkii kana akka afaan namaaf osoo hin taane murannoo godhannaan wanni hundi rakkoo takka hin qabu. Nuyi murannoo keenyaan waan hunda jedhamu kan keessa baaneerra waan ta'eef. Heeyyee hin ulfaatu. Murannoo qabaannaan biyya ofiitiif quuqamnaan waa'een saba ofii nama quuqnaan hin ulfaatu. Wanti ulfaatu tokko illee hin jiru. Kanaaf ani dhaamsin illee isaaniif dabarsu qeerroo biyya keessatiif shamarranii dhiiraan kan jira shamarran qofatu hin ta'in dhiironni illee duubatti harkifataa jiran lubbuu isaanii tokkitti biyya isaaniitiif kennanii saba isaanii akka isaan bilisa baasaniif yookiin bilisoomsaniif dhaamsa guddaan isaaniif dabarsuu barbaada. Amma dhaggeeffattoota keenya shamarran waboo uffata waraana bilisummaa Oromoo uffataniitu kan isaan dhaabbataa jiran waliin. Yoggaa argitan hamleen keessan isin gammada ture. Maalumaafuu shamarran kana faana mariirra kan jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana kibba Oromiyaatiin hanga baddaa Gujiitti gahee godinoota sana lamaan qabateera jedhama. Dhiyaanis bakka hedduu qabateera jedhama. Uummanni garmalee dahoo kenneefii jira jedhama. Yoggaa kana dhageessan waboon tarkaanfii guddaa fudhataa jira yoggaa jedhan isin maal jettu mooraa keessaa fi otoon achi jiraadhe jettu moo jaala ana biraa deemitu wareegameettanitu sodaattu moo maanni isinitti dhaga'amu? Nutillee baay'ee ni gammanna kanaan garuu nuyis osoo achi geenyee ammas osoo lollee jirra ni geenya immoo ittuma deemi jirra seerum nama lolee waan ta'eef baay'ee itti gammannan. Anillee akkasuma waboon tarkaanfii gurguddaa fudhate yeroo jedhan gammachuu guddaatu keessa kootii natti dhaga'ama. Anillee tarkaanfadhee fi balali'ee isaan biratti argamee tarkaanfii akkasii sana diina koo irratti fudhachuudhaaf abdii guddaan qabas baay'ee onnee cimtuu tokkoon qaba. Uummata Oromoollee baay'ee galatoomfannaa. Maaliif? Waan waboo gargaaranii waboo jaalataniiran dammaqiinsa hammana argachuu isaaniitiif baay'ee itti gammanna. As keessattuu akkamidha kan isinii godhamu akka ijoollee dubaraatti akka obbolummaatti wal kabajuu wal jaalachuu bakka walii qabaachuun jaalan keessanii fi leenjistoota gidduu akkam? Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee akka obboleettummaas ilaala. Nutillee akkuma obboleeyyaniitti wal ilaalla ammas obboleeyyanuma akkasitti nu ilaalan baay'ee qabiinsi isaan nu qabaa jiranii fi gargaarsi isaan nuuf gochaa jiran baay'ee kan namatti tolu ofii isaaniitiif ofii dadhabanii akka nuyi boqannu nu taasisaa nu gargaara gaara hanga dakaatti miseensa waliin jirru guutumaan guututti dhiironni kunuunsi isaan nuuf kennan baay'ee kan namatti toluuf baay'ee kan nama gammachiisu waboon haala gaariidhaan shamarran isaa kunuunfataa qabataa jajjabeeffataa jira baay'ee namatti tola. Shamarranii fi haadholii Oromoo biyya alaa jiraniinoo dhaamsa maal dhaamtuuf? Shamarranii fi haadholii biyya alaa jiran keessaa adara jabaadha waa'ee
wobootiif woboo bira dhaabadhaa biyya keenya abilisoomsinu oromiyaa bira dhaabannu oromiyaa dhafaa dhaabannu lubbuu keenyallee haa taatu oromiyaa dhafaa kenninu adaraa jabaadhaan isaaniin jedha. Atoo saartuu warra woboon illee jiru jedhaniif woboon calliseedhuma lafa qota malee biyya keessa siin jiru warra jedhaniif achumaan dabalee. Kun oduu warra hololtoota akka ta'e ni beekama. Woboon guuteera ammallee atilleen ija kee hin argaa jirta. Bakkuma woboo wajjin jirta waan ta'eef. Kanaaf woboon ni jira. Woboon akka jirutti dhibbaa dhibbatti itti amanuu. Hojiin isaa ni beeksisa kun gaafii aan qabu. Kanaaf jajjabaadhaa nu bira yaadaan qalbiidhaan sirnaan nu bira jiraachuu nu illee jajjabaannee qabsoo keenya galmaan ga'uuf itti fufnee jirra waan ta'eef kanumaan dhaamsaa. Opiidiyoon har'aa gaafiin Oromoo deebi'eeraa jechaa jira. Dhuguma gaafiin Oromoo deebi'eera akkasitti amantu. Kun wooma hin fakkaan tasuma gaafiin Oromoo hin deebine. Obbo Lammaa Magarsaa Oromoo ta'aniif gaafiin Oromoo hin deebine. Garuu isaan opiidiyoon diina keenya akka ta'an baay'ee beekamaadha. Maaliif uummata Oromootiif waan bu'aa buusan takka illee hin qaban. Kana waan ta'eef ani kana soba akka ta'e eenyumtuu ifa waan ta'eef. Ani dhaamsan isaaniif dhaamu obbo Lammaa Magarsaa fi hadaraa ummata keenya jalaa gura gaafiin ummata keenya deebi'e jettanii ummata keenya fuuldura gufuu taatanii warreen taa'aa jirtan kun ummata keenya dura gura Oromiyaan inuma bilisoomti bilisoomuu ishee naaf garuu isin seenaa xuraawaa hojjataa hin jiraatina kanuma dhaamsa isaaniif dabarsa ummata dura gura ummanni diina isaa biyyarraa kaafachuuf tattaafataa jira waan ta'eef ummatatti gufuun ta'ina isaan ni bilisoomfatu biyya ofiitiin. Kan dhaamsa isaaniif godha. Dhaggeeffattoota keenya shamarran miseensa woboo onnee isaan qaban leenjii gaa akka fudhatanii biyya keessaa roorroo jibbanii miseensa woboo dhiiraatti dabalamanii leenjii waraananii kufuuf kufisuu irratti illee hirmaachuudhaaf qophii xumuranii akka jiran isaan irraa haamlee isaanii dhaggeeffatanitu miseensa woboo guddaa galata.